Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaan isin dhiyeessaa hanga xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaan isin affeera. Gaachana uummata kan ta'e humna qilleensa Itoophiyaa madaaluu ijaaraa jirra jedhaniiru. Itaamaajoor Shumeen waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa marii paanaalii guyyaa hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 88ffaa sababeeffachuudhaan qophaa'e irratti waggoota 27 keessatti humna qilleensaa ijaaruun hin danda'amne waggaa 3 keessatti garuu qophaa'ummaa loltummaa isaa kan mirkaneessee fi Itoophiyaa akka madaaluutti ijaaraa jirra jechuun dubbataniiru. Jijjiirama hordofee riifoormii gaggeeffameen raayyaa walabaa fi jaalala biyyaa qabu akkasumas immoo raayyaa ga'umsa olaanaa qabuu fi teeknooloojiin badhaadhee ijaaraa jirra jedhaniiru Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Humnoota diinota alaaf ergamaniin walitti bu'iinsi gidduu keenyatti uumamus raayyaa ittisaa dhalootatti darbuu horachaa jirra jechuunis himan. Kana malees immoo humni qilleensaa hidhannoo loltummaa ammayyaa'aa hidhatee diinota keessaas ta'e alaa dhaabuu danda'uu fi gaachana uummataa ta'e akka itti fufuuf hojjechaa jirra jechuun dubbachuu isaanii odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaarraa argame mul'iseera. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa Inistituutii bulchiinsa Beejing waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteesseera. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramuu Hulluuqaa jala itti aanaa pireezidaantii Inistituutii bulchiinsa Beejing Profeesar Chaangii durfamuu simachuudhaan dhimmoota waloo irratti waliin hojjechuu danda'an irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigalteen kunis leenjii hooggansaa fi paabliik sarvisii cimsuu, ga'umsa baruu fi barsiisuu fooyyessuu, fayyadama teeknooloojii qo'annoo fi qorannoo irratti waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisudha jedhameera. Itti aanaa pireezidaantii Inistituutii bulchiinsaa Beejing Profeesar Chaanjiin simannaa yuunivarsiitichi taasiseef galateeffachuudhaan hariiroo dhaabbilee lamaan gidduu jiru daran cimsuudhaaf fedhii akka qaban mirkaneessaniiru. Naannoo Oromiyaatti miseensota inshuraansii fayyaa miiliyoona 29 ga'uudhaaf hojjetamaa akka jiru biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Daayireektara maddisiisaa qabeenyaa fi hirmaannaa uummataa biiroo fayyaa Oromiyaa kan ta'an obbo Dinqaa Irranaa akka himanitti hawaasa hunda miseensa inshuraansii fayyaa taasisuudhaaf hojjetamaa jira. Haaluma kanaan barana miseensota inshuraansii fayyaa miiliyoona 29 ga'uudhaaf hojjetamaa akka jiru dubbatan. Bu'aa fi jijjiirama inshuraansii fayyaa hawaasaan argameen namoonni miiliyoonni 57 dhaabbilee olaanaatti wal'aansa argataa akka jiranis mirkaneessaniiru. Naannoo Oromiyaatti xaa'oon biyyee oomisha bara 2016 fi 2017 oolu kuntaallee 400,000 gara godinaaleetti geejjibsiifamaa akka jiru biiroon qonna naannoo Oromiyaa beeksiseera. Naannichatti oomisha bara 2016 bara 2017tiif xaa'oo kuntaala miiliyoona 8,200,000 dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu himaniiru. Obbo Geetuun ministeerri qonnaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa akka jiru eeruudhaan hanga ammaattis ga'ee naannoo Oromiyaa keessaa xaa'oo kuntaala 400,000 gara godinaaleetti geejjibsiisuun akka danda'ame himuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Itti aansee Madaan Mogolee mudaan muddiitti ol ba'uuf yaale mata duree jedhuun barreeffama qophaa'een isin dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa amma badhaadhinaan hoogganamaa jiru obsi humnoota seeraan alaa socho'aniif mul'ise akka malee bal'ate kan turedha. Otoo obsi mootummaa daangaa dhabuu baatee haalli amma qabatamaan biyya keenya keessatti mul'achaa jiru uumamuu hin danda'u iyyuu. Mootummaan keenya bilisummaa daangaa hin qabne kenne jechuun ni danda'ama. Kanaafis sababa qaba. Kan ukkaamamee ture hundumtuu qilleensa gaarii akka argatuuf karra bane. Mootummaan dimokiraasiin akka babal'atuuf dagaagaa akka deemuuf jedhee balbala bal'aa waan baneef dararame. Mootummaan keenya ofis dararee ummanni bal'aanis akka dararamu taasise. Dhugaan kun waan fuulletti mul'atudha.
dhokachuu fi dhokfamuu hin danda'u. Waakkachuunis waan danda'amu miti. Hundumtuu waan kana sirriitti ni beeka. Keessumattuu mootummaan kallattii badhaadhinaatiin hoogganamaa jiru rakkooleen hedduun akka jiran waan beekuuf akkaataa rakkooleen fala ittiin argatan erga mijeessee tureera. Haala mijaawaa uumeera. Kan darbe dhiifamaan bira darbuudhaan dhiifama, nagaa fi jaalalli bu'uura bal'aa akka qabaataniif carraaqeera. Yaadama ida'amuu fiduudhaanis hundumtuu ida'amee biyya takkittii qabnu Itoophiyaadhaaf akka hojjetuuf mootummaa Itoophiyaa kallattii sirrii kaa'eera. Kallattiin sirriin kaa'ame kun ammoo humnoota garaagaraa muraasa biratti fudhatama osoo hin argatin tureera. Humnoonni kallattii mootummaa Itoophiyaatiin kaa'ame hin fudhannu jedhan jalqabumarraa eegalee kan didan kanneen faayidaan isaanii jalaa tuqame akka ta'an ni beekama. Humni dhufiinsa badhaadhinaa dura biyya bulchaa ture yaadama ida'amuu fudhachuu kan dide maaliif akka ta'e beekamaadha. Durumaanuu kanan jedhe malee ta'uu hin qabu jechuudhaan kan beekamu humni of tuulaan taayitaa mi'eeffate qabsoo ummataan irraa fonqolfamuu osoo beekuu taayitaa hunda qoqqoodee bulchuutti waan deebi'uu danda'u itti fakkaatee akka malee wuxifate. Waan hundaan keessumattuu qabeenya biyyaa damee loltummaatiin Itoophiyaan waggoota hedduudhaaf carraaqxee horatte harka isaa keessa akka jiru waan beekuuf qophaa'ee waraana bane. Caasaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa dhawaataan akka haphise waan beekuufis homtuu hin dhufu jedhee tuffii bareen qophii gahaa taasisuudhaan bara 2013 keessa ajaja kaabaa irratti miidhaa geessisuudhaan gara taayitaatti deebi'uudhaaf carraaqe. Humni amma bututee botoroo ta'ee taa'uudhaaf dirqame haalli durarratti ittiin ka'ee yaaddessaa fi suukaneessaa waan tureef uummattoonni Itoophiyaa kutannoodhaan ka'uudhaan qolatanii ofirraa adabachiisan. Bu'aan kun akka galmeeffamuufis hooggansi jijjiiramaa kutannoodhaan hojjeteera. Dhumarrattis nagaa wayyaa waan hunda karaa nagaatiin fixuutu filatama jechuudhaan gara marii nagaa Piriitooriyaatti deemuudhaan waliigalteen nagaa Piriitooriyaa fi Keeniyaa Naayiroobii mallatteeffameera. Akka barbaadamee fi eegametti ta'uu baatus waliigalteen nagaa Piriitooriyaa hojiirra oolaa jira. Waliigalticha booda waan ta'aa jiru ilaaluunis barbaachisaadha. Gareen shororkeessaa fi finxaalessaan durumaanuu wayyaanee wajjin waliigaltee qabu. Shaneen waliigalteen nagaa Piriitooriyaa erga mallatteeffame booda sochii Oromiyaa keessatti taasisaa ture daran finiinsuudhaan uummanni Oromoo akka miidhamu taasise. Gochi yakkaa shaneen uummatarraan ga'e suukaneessaa fi sochiin dinagdee akka gufatus kan taasisedha. Uummanni manaa ba'ee galuu akka dadhabu taasiseera. Shiftaan maqaa shanee da'eeffattee iddoowwan adda addaatti gocha saamichaatti bobba'uudhaan waanuma shaneen uummatarratti raawwatee raawwachaa turte. Mootummaan Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii uummataa eegsisuu fi kabachiisuudhaaf dirqama waan qabuuf tarkaanfii yeroo adda addaatti fudhateen shororkeessitootaa fi hattoota irratti tarkaanfii duuba deebii hin qabne fudhateera. Kanaanis humni shanee fi saamtotaa akka dadhabe beekamaadha. Shororkeessitoonni tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa isaan irratti fudhatee dandamachuu waan dadhabaniif badii ofiif raawwatan waakkachuudhaan mootummaa badhaadhinaan hoogganamaa jirutu uummata miidha jechuudhaan yeroo adda addaatti ololaniiru. Ibsa kaleessa ba'eenis waanuma barametu dabalame wanti haaraan hin jiru. Finxaaleeyyiin gamaa gamanaa qindaa'uudhaan socho'an mootummaa Itoophiyaa mo'achuu dandeenya jechuun wuxifatan waan hin dandeenye wajjin falman. Mootummaan Itoophiyaa wuxifannaa finxaaleeyyii fi ergamtoota diinaatiin fonqolfamuu amma hin jiru. Humna mootummaan badhaadhinaa horate hubachuu dadhabuudhaan finxaaleeyyiin hundumtuu akka miidhaman taasiseera. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa tibbana akka beeksisanitti finxaaleeyyiin Amaaraa
haliillaa raayyaa ittisaatiin irratti fudhatameerraa baraaraman gara gammoojjii naannoo Amaaraatti baqachuudhaan jireenya gadadoo keessa turuudhaaf dirqamaniiru. Shaneen maqaa Oromootiin socho'aa turtes weebsaayitii hawaasummaa irratti qawwee hidhattee suuraa mul'isuudhaan ala eessayyuu akka hin geenye hubatameera. Bu'aan kun kan argame tumsi uummanni mootummaadhaaf taasisu olaanaa waan ta'eefidha. Uummanni farreen nagaatiin rakkate humnoota badii hunda saaxiluudhaan mootummaatti dabarsee kennaa tureera. Ammas tumsa mootummaa maddii hiriiruudhaan taasisaa jiru daran cimsuudhaan itti fufeera. Amma humnoota badii guutummaatti dhabamsiisuudhaan gara marii biyyaalessaatti deemuun barbaachisaadha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaan itti qophooftee rakkoolee hedduu Itoophiyaa keessatti bu'uura gadi fageeffatanii jiraniif fala waaraa kan argamsiisudha. Humnoonni adda addaa keessaa fi alaa wuxifachaa jiran mariin biyyaalessaa akka hin milkoofneef socho'aa akka jiran qalbeeffachuun barbaachisaadha. Marii nagaatiin rakkooleen Itoophiyaa fala yoo argatan burjaajeessitoonni fayyadamuu hin danda'an. Galiin shiraan hammaarratan jala hafa. Itoophiyaan yoo tasgabboofte sochii misoomaa fi guddinaa eegalte finiinsuudhaan haala amantiisaadhaan itti fufuu dandeessi. Kun ammoo du'aa fi badiinsa finxaaleeyyii hundaa saffisiisa. Humnoonni badii dhugaa kana waan sirriitti beekaniif madaa mogolee ta'anii turan. Yaaliin taasisan hundumtuu jala fashalaa'eera. Humni qilleensaa Itoophiyaa ammoo abdiin isaan qaban hundumtuu akka jalaa dhabamuuf ga'umsi horachuun mul'isaa jiru warra badii hundumaa karaa irratti hambisa. Wanti argaa jirruu fi dhugaan qabatamaan mul'achaa jirus isuma kana. Egaa hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe godhaa, laayikis godhaa, akkasumas yaadas kennuu ni dandeessu. Galatoomaa fayyaa ta'aa nagaatti.